حبيبك يا أنسي جالبنا ها قام ستي دفو أكنه هنتوري حبيبي مال إني بيكو كنا حبيبنا إتشاني قلتي سلي مالين كلا لا سري الرالي هريا وفيت تيمتو با وراكي أكنا أفتا أكنا أفكر أكنا أقول إيه كرو يرو أما كنا ألاتو ديررتي الموجتين مالي فربش ركتة تاعا الآن سنيس نمون بيف نيف مالي نمي دلو فيك إسي بير دبره هنگ سني إسي أربسو أنت لا كسي أتلي أمر ألاتاتي جارساف جارتين كبجا ولين كبن تانان واللجيتي ولين كبن تانان تسمى يولي قالوا هندندا اللي يرود على هدو فود وارجع الآن اللي ما يرود يرى هدو تهيرون كنا كيست يفهم ولي بوتشي في يفهم ولي قافتشون دينا ملء تكينيا متي السلام عليكم الشماء أركفوني كوجمتو تاف أردفتو تاوان خوشو جرا جرتو بك جرتاني تناجين كينيا إسنا كقبو هر لمانين يعني جرا سلام قافت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أردفتو تافي كوجمتو تا وان خوشو أبا سبكي بري نفتي بأجرا يجودا وقاد إيرا فيهم نوجيني نرجتان ترى أما قروك نولين دلقا جرا الحمد لله ربي نفتي بسه غلطة أرجتو سنين جدا وندا فيو ست بدي مال بيها غرتي بدأ سما جرتا غرو مقال ما كيسا أكنا ما بيت هذا وندا فيو هرجع وان سنين قبلني دفنه وان ما حاله يروفان اللي ديمو وان ما حاله نانو كينيا ترجينو اللي سوشيال ميديا ترجينو اللي بيت اللي بيا كيست اللي بيا ألات اللي وان ما مدنوا كسي وان هدومات تجرتو في مدنون سنيرو بايه ماليف نموني أكسيتي مدة ثلاثة كنجرودا مالي دايوتني أبا منافي هاتي منان أكا غافة درا والجالتني والفودني أكا غافة جاللان جيراني سنة غاف مناتي غلان ما فينتاني كنجرودا ركون نما دوبرتي برا جرامو إسين إيرا برا جرا dhugaa jirtu dubbattaa jechuudha tillee. Tillee dhuguma jirtu. Illee dhugaa jiru dubbadda tillee dhugaa jiru dubbattaa jechuudha. Ijoo yaada kennaa mas fakkaatee yeroo fageenyatti jiran sirriitti wal jaalalaa jira lubbuu tiyyaa akka siifiin du'aa siifiin jiraadhaa waliin jedhanii walitti dhufanii erga walitti dhufanii bultii ijaaratanii wajjin jiraatu eegalaniin booda hanguma wajjin jiraataa deemanii jaalalli isaanii jaalalli jaarsa fi jaartii abbaa warraatti kaadha warra maaliif hir'ataa deema rakkoon isii bira jiramoo isa bira jiramoo walii galuu dhabuun isaanii kana kan fide maa inni yeroo hedduu aariidhaan waa murteessuu guddata namni keessattuu sadarkaa umrii keenyaa kanatti jiru jechaadha wal dhabanii wal lolanii walii obsuun hin jiru irra walii dabruun hin jiru maaliif gara murtiititti fakkeenyaaf murtii oguu jedhu waan akkaataa wal dhufan dagatanii jaalala waliif qaban dagatanii ani aariidhaan gara wal hiikutitti maaliif wanti akkasii kuni kabajaan jaarsa fi jaartiin waliif qabu dhaloota ammaa kana keessatti baay'ee yani barabbi sodaa kennee fi jaalalaa fi wal kabajanii wajjin jiraatan malee keessattuu warra akka kennaa jireenya baqaa keessa jiraatan illee yeroo dhalaa hedduu fuudhu argaa dhalaan illee immoo yeroo dhiira hedduutti heerumtuun argaa. wanti kun akka ta'uu danda'e sababa sooshaal miidiyaa irratti wal baraniif immoo sababa kabajaadhaan mana maatii isii dhaqanii maatii isii irraa hin fuudhiniif immoo jaalalli guddaan gatii walii kafalchiisaa isaan ture sun yeroo muraasa keessatti maaliidhaaf balleessuu danda'anii walii obsuun hin jiru haadha warraa isii akkana godhee haati warraa ilmaan isarratti gatteetiin baqattee wanti akkasii jedhamu kun maaliif barbaachiseedha. Egaa hordoftootaf kabajamtoota keenya akkuma abbaan sabkee bar jedhe namni kuni wal hobsuu fi waa walii dabarsuun yeroo kana keessatti hin jiru wal kabajuun illee hin jiru dhirsaaf niitii jidduu jechuudha qabeenya wal ilaalaa namni yeroo baay'ee yeroo nuti keessa jirru kana keessa jaalala osoo hin taane maal qabaa mana qabaa makiinaa qabaa waan akkasiitu guddata. Dhugaa dubbatuuf yeroo durii garuu irra caalaadhaan dubartootatu qabeenya jaalata jechaa turanii amma garuu hundi keenya waluma qixa jechuudha. Dhiironnis dhugaa dubbatuudhaaf qabeenya maal qabdi laata maal dalagattee laata jettu isinis jechuudha hunda keessan osoo hin ta'in qoyna ficcisiisi hunda osoo hin ta'in namoota muraasa jechuudha dubartiinis akkasuma nama muraasa namni hunduu takkaa miti atii fi obboleessi keeyyuu amalli keessan bifti keessan gargara dhugaa dubbatuufi kanaafiyyuu yaanni nama hundaatu tokko miti siin jedha
asirratti amma fakkeenya nu dubartoonni illee jechuudha. An dubartii ta'eef dubartiif illee hin dubbadhu. Yaani dhuguma jirtuuf dubbadha jechuudha. Amma aniifatiin kun kan wajjin jiraataa jirru kabajaa walii galleetu jechaadha. Waan ati jibbitu kanani dhiisuun dirqama kiyya. Anillee moo waan ati jibbitu? Dhiisuun atillee dirqama keeti. Maaliif jaartiin kabajaa waliin qaban taanaan wal dhageettii waliin qaban taanaan tasumayyuu walii galuu hin danda'anii keessattuu jechuudha. Ogguu abbaan manaa waa ajajatu haati manaa deebii jala deebisti taanaan ishiin takka fiddi inni lammata hidhaa sadaffaa achi wal dha'uu wal tumuu yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa irratti wal baasu maaliif yoo jette aniifatiin kun sooshaal miidiyaa waliin fuune. Lamaanii wal lolanis wal dhabanis rakkoo ofii ogguu hiikkatan jaarsa fi jaartii wal dhabuun huma jiraate wal loluun huma jiraate garuu isii bira dabree hanga sanyii isii arrabsu intala akkasii atillee amma dhalaa taatee tama gaafa duraa bar gaafa jalqaba jaarsan lubbuu tiyya siif hin du'aa akkasiif ta'a hamma si malee jiraachuu hin danda'u jedhe san argaa keen fedhu hanga fuula keessa dha'u albeedhaan si diraa lubbuu keessi baasaa hanga jechuu takka namni tokko jaartii akka fuudhuuf qarqaartuu isaa taatee yaani akka nama jireenya isaa fooyyeffachuudhaaf asiif achi jechuudhaaf dhiisuudhaaf jireenya kophaatiirra nama lamaan walii galleetiin jireenya keenya fooyyessinaa ija keenyaan akka arginu yaani ilmoo walirraa dhalaa jedheetiin namni jaalalaan kabajaa walitti dhufe tokko ani dhugaa waan baay'ee na gaddisiisu ogguu tokko dabree mana namaa ogguu deemee argu abbaa warraas haa ta'u haati warraa osoo namni mana isaanii jiru keessumaa mana isaanii jiru fuula isaanii walitti guuranii namarratti keessumaa irratti intala akkasii mis AB jaartii ofii dhiirri tokko ala baay'ee haasa'u. Baay'inaan wanta kana waan akkasii kun dubartoota biratti mul'ata. Waan fedhillee jaarsi abbaa warraa badaa yoo ta'e haati warraa AB abbaa warraa ala baastee hiriyaa isii haga fedhe hiriyaa fedhe haa taatu. Hiriyaa namni hiriyaan jaarsa isiitirra itti dhiyaateetiin hin qaama isii guutuu arguu beeku hin jiru beeka. Kanaafuyyuu geeleetiyyaa yookaan hiriyaatiyyaa abbaa warraa kiyya akkana godhee maal na godhee kana miidhee akkas na ta'e jaalala keessallee dabre jaalala abbaa warraa isiif qabullee fakkeenyaaf hanga jaalala siree irraallee hiriyaa ofiitti himatu abbaa warraa kiyya akkanaaf ta'a akkanaaf godha akkana godha. Dhugaadha garuu kun egaa asirratti namni hunduu akkuma siin jedhe durallee namni hunduu tokko miti. Dubartii qofatti murteessoo osoo hin taane dhiirtillee badii guddaa qaba jechuudha. Maali badiin isaa yoo ta'e dubartiidhuma jaalateenii gaafa duraa sana akka maleetti itti bilbilee asitti waamee achi waamee wal affeeranii wajjin waa hedduu dabarsanii jiran kana gaafa isa dhuftu ni bareeddii gaafa isatti dhuftu ni uffattii gaafa isatti dhuftu sana faadiidha ishiin laatteedha jechuun waan akka hin qabdu bira daa'ima bira hin qabdu waan qabdu bareedduudha huccuu lama si'a sadi jijjiiratu dandeessi gaafa sana jechuudha. Garuu immoo gaafa mana tokkotti galanii dubartiin yeroo baay'ee an ofirrattuu ni ilaala jechuudha. Mana kiyyaa jetti mana kiyyaaf jettee ni cabdi dubartiin hedduun. Dubartiin hedduun ofiif osoo hin ta'in daa'ima kiyyaaf jetti ofiif osoo hin ta'in mana kiyyaaf jetti beekte. Asirratti maaltu uumamaa dhiironni mucayyoo manatti fidatee dur bareeddu sana dagatee bareedina ishiis waa hunda ishii dagatee ijjisaa gara biraa ilaala. Kun ta'uu hin qabu. Yoo danda'ameefi haadha manaa sana cinaa dhaabbatee haadha manaa kiyyaa dura akkas turtee maaliif akkas taatee uffadhu dibadhu jijjiirradhu ijoollee kanallee irraa dhiqee yoo gargaare rakkoo tokko hin qabu. Nyaaf amma nu biyya hambaa jirra haati nu biran jirtu firri nu biran jiru numa warra hambaa tasumatti walitti firoomee waliin jiraataa jira beekte. Kanaafiyyuu asirratti amma maaliif abbaan manaa sun yoo haadha manaa isaa gad jedhee mana kana haree bishaan alaa fidee fi ijoollee isaarraa dhiqee ijoollee isaarraa huccuu jijjiiree ogguushin maxbaka seentu algaa kana afee fi qaanyiidha. Qaanyii miti. Garuu ijoolleen dhiironni baay'een yoo abbaan manaan kun atiin kun na gargaartee dubartiidha. Akka dubartii bari kunoo manaan bahu mana keessa deemee akkas godha laa hin jedhamu. Dubartii miti dhiirumaa ilma dhiiraati kun beekumsa. Keessattuu jireenya baqaa keessatti. Keessattuu biyya baqaatti beekummaadha. Haadha manaa ofii gada cuucuu. Kanamaa uffata, kanamaa dibatta, kanamaa siin baata laa hin jedhamu. Maaliif yoo jette ishiin kun dura akka fedha ishii jiraataa turte deebitee eeguu harka dhiiraatti galtu garuu gadi cabdi dubartiin kamiyyuu. Shuf bakka sanatti haadha sarkee hormaansi fakkaate dubartiin takka dhiira tokko yaa'anii
irri kamiyyuu haa ta'u jaba badallee haa ta'u nama hammaallee haa ta'u garuu dubartiin dhiira badaa fedhillee laaffifachuu dandeetti. Ni dandeessi garuu namni laafnes ni jira. Akkam gootee fakkeenyaaf hoggoonni alaa galuu waan isarratti jibbitu iftoomina yaa abbaa warraa kiyyaa habiibii kiyyaa ani si jaaladhaa. Gaafa sitti dhufu akkana hin turre. Habiibiin maaliin hin beeku kana habiibiin achaanii olti isallee maaliin kadhatti. Dhiiraa tokko beeka ijaan asiifachi ilaaluun uumma jiraati. Maaliin ijaa kanatti wanni ilaalanii fi wanni hawwan hundi waan ilaalan dunduu namaa taa'ayyee. Hin ta'u akka inni immoo san caalaa akkas hin taane akka ijji isaa isii malee lafan agarree waan birallee hin agarree godhuu kan dandeessu eenyudha ishuma jechaadha. Isin kalaas ani amma dhalee jira jettee of gatteetiniin akka duraanii of qaqqabuu dhiifteetiniin uffatuma maxbaka ittiin hojjetaa oolteen daa'ima ofitti yoonnu jechaa oolteen hafuura adda addaa qabaatteetiniin isatti ogguu inni alaa dhufe akkasitti ka'ee taate maalii jedha inni kalaas namni kamuyyuu waan gaarii. Kanumayyuu ka haa ta'uuti namuu kamuu waan gaarii numa jaalata dhugaa kuni garuu ishiin kana gochuudhaaf bar waa hedduu fuuldura ishii jira. Dhiirti kun hojii alaa bahee hojjete yoo haadha manaatti fide malee kan ishiin dandeessee baattee deemtu kana namuu danda'een baatu dhugaa dubbatuudhaaf haadha kiyyaafan kan arge haadha gaafa eeggata beekte haadha jechuun bakka akkuma kunoo samii kana bal'oo jechuudha garaan ishiis waa hundi ishii haadha jechuun bal'oo bakka waa hunda ni dandeessi. Kan dhaleetu beeka sana. Nama kana ilaalaa hin madaalaa yoo naan ta'in ilmoo irraan goradhu leesh ilmoo kiyyees maaqisaa seessa ofis maaqisaa seessa maaliifuu ilmoo garagaraa dhaltu haatillee nama biraarraa dhaltu abbaan illee nama biraarraa fidu gaarii miti yaani ijoollee kee lamaan kanaaf gaarii miti ni guddatti ijoolleen. Ka haadhaaf abbaa qabdu miti ka shaaraa kanarraa uma guddatti garuu hireen ijoollee cabaa deemti. Kanaafiyyuu dhiiras ta'ee dubartiin gabaabumatti wal dhagahuu kabaja waliif qabaachuu eebii walii haadha isii dhalteetti illee maan taane haadha isii dhalteetti hin himamu. Waan humna keetii ol yoo ta'e kan dabre immoo dubartiin takka abbaa warraatii wal lolte karaa alaatitti fiiguu shari'aan illee kamiyyuu hin ayyamu amantaa kamiyyuu hin ayyamu. Mana keessa teettee wanta narratti jibbitu kalaas waan ati narratti jibbite nin dhiisa yaa abbaa warraa koo lammata itti hin deebi'u jettee jecha isaa irraa fudhatteetini yeroo sanatti tasgabboofteetini isallee tasgabbeessuudha malee ala baatee mana hiriyyaatitti mana geeleessititti dhiyeessitee maal jettee ala bultee ilmoo facaasteetiin abbaa warraa irratti dur biyya hambaa kana keessatti baay'inaan dhiiraatu dhala irratti ilmoo gatee biraa deema. Garuu yeroo ammaa kana dhalaatu dhiira irratti ilmoo gateetiin maaliif barbaachisa? Rakkatteetu taagaa dhalaan sunis namuu hin beekneef malee. Namni dhala ofii gataa? Rakkatteellee ta'a gatuu hin qabdu garuu karatteellee yoo guddifatteerra wayyaadha. Kaanillee kan jechaa jiru kana ilmoo keessan hin gatiina kabajaa keessan wal eeggadhaa. Abbaaf haadha bira yoo osoo hin gahin isaan lamaan jidduu isaaniitti hiikuu qabu. Adda baanallee yoo jedhe namni akka obbolummaatti akka obbolaatti akkuma wal jaalatanii dhufan sana akka obboleeyyanii adda ba'uu ni danda'u. Kabaja maatii of hin tuqin kabaja walii osoo hin tuqin isiin ta'a akkasii turtee ta'a akkana maali jedhaniitiin alabanii odeessu irri akka dhalaa waan hin taane eebii jaartii ofii baasatiin alatti haasa'u qaanyidha eebii. Fakkeenyaaf ani sin jaaladhaa sin kabajaa jaalalaa fi kabajaa siif qabuuf jecha waan ati naan jettiin hin dhagaa. Ta'uu qabasee wal dhageenyaan beelolluu hin jirtu ka. Kun keessatti Oromoon safuu qaba. Sooshaal miidiyaa irrattis waliin baasina. Maallaqas walirraa hin fedhina waluma jaaladha. Jaalalti yoo jiraatte riskiin inuma jirti. Yaanni qabannee dhufnillee har'a hordoftootaaf kabajamtoota keenya kanuma. Viidiyoo biraatiin walitti deebinutti jaalalaa fi kabajaan isiniif qabnu guddaadha jiraadha.